السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكسمس ورمانتي براتيف الشمار كفون أكم جرتني كون أردي ميديا كونيشن الرا كورسي جبابدو يوكا كوبانو تيك توك الرتيب نموذج تيك توك نساني ولورسي ساني والجدتي كي جلا قدي بيف أكسمس فيو نسان نمبرت أتولده كفرمات فيدو برنوت جباباتو سنغرتيسا ديكا مراسا كيستي سمبرانغا جدي يادا نوجين ترا سفيسان كان أرجعوا جلكبا بروفايل كيسان تطني جيشو بروفايل كيسان التوكو كليك بوتاني أشرا إيجلتو تو بروفايل جيتسن بكمل تو بروفايل جيتسن تقولان غارتانو تو إسنجيس سامبورا مو سارا سدين غبارت jiru kana profaayila keessa mallattoo bakkee sheerii qabtan gubbaa irratti kilik gootu jechuudha san booda gabaabsaa sin hubachiisaa saffisaan nafaanaa koota gubbaa sarara sadiin san eegatuun booda maaltu nu dhufa sittingis ni mul'ata nafti fakkaata sittingis inde revise ka jedhu kana kilik gootu takka isa kilik gootanii yookaan cuqaastanii yookaan tuttanii gara itti aanutti ceetanii jechuudha. San booda immoo kontaakti ka jedhu barbaadan as keessatti. Akkuma argitan argadheera kontaakti preferences ka jedhu kana kilik gootu. Isa kilik godhuudhaan gara itti aanutti ceetu jechuudha. Samboda kaitan tu jenah cu, osoo sanit tincain induratti asirratti hubanno tokko ka hubatu qabdan tu jira. Erga kontakti preferensi santu tanin boda as gubbat akkuma argitan restricted mode ta'itun oni irra ta'uu qabdi off irra ta'uu qabdi jechuudha. Yamma off irra jira inni oni sin jala ta'eera taanan sirrii miti jechuudha. Kanaafu off irra deebisanii bira kutuu qabdu jechuudha. Isa tuttanii sirreeffatuu qabdan itti aansuudhaan refresh ka jedhu barbaadan jechuudha. Refresh your for you fed ta'etu sana kilik gootu. San booda haala kanaa isin dhufa waa'ee wanti fresh start maaliif refresh gochuu barbaadan jedhee isin gaafata. San keessa asitti filannoo isin sirreeffatuu qabdan amma waan sadii isin gaafateera asirratti will show you popular video asirratti amma wanni inni barbaadu tokkoffaa kanarratti maal jechuu barbaada keessan eegaluuf viidiyoo beekamoo isinitti agarsiifnaa jedha. Kachaan ammoo kaga jala jiru waa sadiitu jira hamma walitti dhufeenya gootan beeksisa keessan dabalatee yoo barbaachisaa ta'e baata akkasii qaba. Kanaafuu walumaa galatti inni dhumaa kun murteessaadha. Faayidaa TikTok keessan sirreessuu keessatti feed profaayilii fi inboxii followingii keessan hin tuqamu. Rakkoon qabu jechuudha isin hubachiisaa jechuudha wanni sadiin kun. Samboo continue ka jedhu kana tuttanii hubannoo kana hubattanii. Sambooda refresh ka jettu tana kilik gootu. Refresh ta jettu kilik gootu. Sambooda haala kanaan isinii dhufa. Amma asitti waan jiru kanneen keessa wantoota murteessaa hanga sadii ta'ee keessaa filattu. Isaan san keessa users content ka jettu tana boxii tana rukuttu. Inni biraa ammoo update content ka jettu tanallee updating contact ta'e tanallee kilik gootu. Yookaan mallattoo inni diimessitu jechuudha itti kennitan tiik gootan. Inni biraa ammoo refresh content ka jedhu barbaadanii
refresh contact garii distance rakkoon qabu sadi filadheera repeatedly contact fayyadu kanallee filachuu dandeettan refresh contact ka jedhu ammaaf kanaan bakka buufna repeatedly contact waan sadiin kana akkas goone jalattis other recent ka jedhu jira ato ammaaf kanuma yoo filanne gaarii misleading contact hedduu jira jala garuu keessas hin fayyadu sadan sun hin fayyaddi jedhee yaada sanaafuu submit goonaa jechuudha irratti submit goone yookaan submit yoo san click goone gara fuulduraatti deemna san booda contact zone jedhiin duratti see details tayyibsana tunna personalize your feed hetan season laalla jala seenne maal fatu akka jiru watch videos ka jedhu jira watch video start to finish kaduma laalu follow content that positive videos you enjoy like comment on and share videos you want to see more of press and hold on video to place use now you're not interested kayir jira hala kanati sanifu wal magalat okay yetani bira dabartani jechu waan fayyadu waan teef personalize for you your feed kayir feed ayye kana igato murtanin booda continue yennan jechu continue yenne ayye hunda sa refresh gone ke sabana jechu marat turn on refresh gone reach chufasa ayye tariti asitti system san induban na debise submit gone bawu qabna tur tarisin le onna kana mudanda sirefatan deetan duban na debise sadan dura asitti ti gore kana debe submit gochudan ke sabaichu ayye hala kanani kanaf dubatin debnu brabanachu hala kanan sirraya daawwattoota keenya ga wanti qopheessee ka TikTok wal qabatu haala ittiin TikTokin keessan sirreeffatanii page TikTok keessanii ittiin activity ta'u viiyuun keessan seeraa isin mudatu followers isin dabalu kana waan duukaa turtaniif galatooma hanga barnoota biraa gabaabaa ta'e qabadhee dhiyaadhutti kanumaan naagaatti isin jedha Ardii Media Connection sagantaa barnoota isaa asuma raawwata.